Shamarran dhiibbaa Dr. Numerii kallattiin qolachuu dadhabnaan garee ijaaranii riippoortii godhaaran jedhame. Bal'ina oduu kanaa gaazexeessituu haaraa miidiyaa keenyatti ramadamtetu isin dhageessisa. Geeffattoota keenya oduun guyyaa har'aa kan isin darbaa jiru miidiyaa Awwal Kadir irraa yeroo ta'u guyyoota 15 walga'ii waa'ee poolisii Dr. Numeer Ismaa'il irratti godhamee shamarran tokkokkii murtee gurguddoo akka murteeffatan dhaga'ameera. Kana keessaa inni tokko warroon sirba dhaabuu fi karaa Dr. Numeer shamarran irratti labsamee humna shamarranii ol waan ta'eef karaa kallattii duraa dhaabbachuu waan jabaatu deeggartoota Dr. Numeer fakkaachuun namoota tokkokkii irratti hiriirsaniiru. Lammaffaa tokkokkii irratti sirba dhaabuu fi hojii gara fiigee Dr. Numeer Ismaa'il irratti riippoortii gochuun humna isaa dadhabsiisuu fi kan irratti walii galmee adduun garasii miliqee nu ga'eera waan nu dhaggeeffatu.